waliif dabarsitan malee namni tokko akkan seenne bilis ergaa koo kana hunda keessan ilaallata. Warri Rabbiif Rasuulittis amantan, warris immoo dhugaa feetan, warris immoo dubbii haqaa barbaaddan, warris immoo dhaamsa barbaaddan eenyuun keessan taatanii akka utuu sheerin godhin biraan dabarfatan. Ergaa kooti kun akka namummaatti ergaan ani isinii qabus ni dhageessu tarii kan namaatiin tokko ta'uu danda'a dubbiin an dubbachuu deemu yookaan kan namaattis adda ta'uu danda'a. Dhaamsi koo kun hunda keessan ilaallata jechaadha. Nama tokko lamaa miti. Dubbiin koo kan namaatiin tokko ta'uu ni danda'a, kan namaatiin adda ta'uu ni danda'a waan ta'eef. Mudannoof muuxannoon namni hin qabne hinuma hin jiru. Namni hin qabne hinuma hin jiru. Abbaan feeti. Dhugaadhaan immoo dubbiin kun sobaa warri jettanii na gaafattan asumarratti isin deebisan. Waan kana nama wajjin ciiseen bulu waa jaartii kooti miti nama wajjin halkanii guyyaa ciisee bulaan jiru. Hundi keessan immoo akka sheer gootan abdiin qaba. Walii daddabarsaa hunda keessan biraan ga'a namoota dubbii kana ilaallatu. Namoota dubbiin kun ilaallatu hunda biraan ga'a. Ajiib. Waan akkanaa dubbachuudhaaf illee yeroon qabu dubbachuus nan feesu ture. Namni abdisha namni na caalaa siqatee beeku hin jiru. Namni na caalaa keessa bu'ee haasofsiisatee of biraatti fidatee beeku hin jiru. Argitanii turtan waan taataniif. Ani waan naajabu keessaa nan lola an abdisha kana hamma nan lola akka yaada mataa kootiitti nan lola gaafan jedhu nan lola xiqqoosi. Wantan lolu namni muudannoo hin qabne hin jiru garuu muudannoo keessa baastanii muudannoo duraan dabarfateef amma guunni laayivii irratti qaama ofii dabarfatee akka sagarsi akka mucaan kun miira keessa galee yookaan intin ta'u ko warri barbaaddanu. I don't know. An mataan kiyya nan dalagu dhugaa dubbachuu taanaan fudhatama hin qabu kuni. Maaliifuu hunda keessan akka sheer gootanii hunda biraan geessan na abdiin qaba. Bilis namni sagalee koo kana dhageessan. Akka namummaatti kadhaallee isin kadhachuu nan dhufe. Isinillee nan kadha. Kadhaallee kadhachuun qaba. Akka lammaffaatti immoo waan dubbachuu deemullee ni beeka waan ta'e sadaffaan immoo dogongorri bakka jiruuf bakka hin jirus adda baasee isin murteessee itti himaan deema jechaadha. Axarra'ee qulqulleessee dubbii dhugaa adda isinii baasee isiniif hima. Waan jiruuf waan hin jirre. Warroota immoo inaaftootaaf warra ajandaa godhatanii fiiganuuf jarri kaleessayyuu akka nu arrabsan akka nu xiqqeessan warra barbaadaa ture jechaadha. Kaleessas dheengaddas akka nu xiqqeessan akka nuti siyaasa keessaa baanu akkami gaafa guyyaa takkatti viidiyoo ijoollee kanaa yoo argine birrii 2,000 birrii 3,000 binna jettanii maqaa isinii lakkaa viidiyoo tokkittii bilillee tokkittii asan maal jettan Dr. Shurrubbee ijoollee warra murannoo dhugaa qabu ijoollee warra murannoo dhugaa qabaatanii biltsiginnaa deeggaran kana akkamitti manatti ol deebisna jettaniitiin warri iyyaa turtan faakiyuu har'as ta'ee boris ta'e I don't know abbaa feetan booda deebisuu hin dandeessan. Viidiyoo miti waan feetan yoo iftan faakiyuu kanarra sin keenya bar ila kanarra sin keenya gadi. Bazawe kanarra sin keenya waan feetan yoo fiddan akka feetan yoo fiddan ijoollee keenya buura deebisuu hin dandeessan. Ijoolleen warra murannoo qabu ijoolleen warra biyya ofiitiif wareegamuu barbaadu. Yoo isin jireenyaaf barbaaddan nuti biyya keenyaaf wareegamuu barbaadu. Garuu akka dhaamsaatti ijoollee keenyaaf dhaamsan qaba. Har'as ta'e kareessas ta'e dhaamaatan ture waan ta'eef dhaamsan qaba. Sagaleen koo kun hunda keessan biraan naaf ga'u. Pilis namoonni kallattii sagalee koo hordoftan. Namoonni na dhaggeeffachaa jirtan sheer naa godhaa dubbiin dhugaan eessa somni eessa akka ta'e adda baasanii hima gaafan kana jiru abdishaa baay'ee namni wajjin haa taa'u malee namni caalaa itti siqatee beekus hin jiru haala namaa kana guyyaa takkattan arga guyyaa takkattan beeka dhugaadha mucaan dargaggummaa qabna namni dargaggummaa keessa hin beekne hin jiru akka ati itti bultu namni si beeku rabbiif bilbila kee kana malee nam tokko hin jiru baay'ee nam takka bilbila keef siif rabbiin malee namni beeku hin jiru diqaaltota wal beekna waan taaneef hundi keenya maaliif wal satar maaliif wal somnee arraba qofaan wal ashoofna maali. Akka ati itti bultu eenyu si beeka. Bilbila kee rabbiif bilbila kee malee. Kan namaatti gaafa qoba qabdu kaameeraa rabbi akkam na qabaara jedhee abdadhu deemi. Gaafa kana jedhamu musti goo kaameeraa jenna nama deebinee jecha. Kun kanaaf dubbii kiyyattan eegala filistinaa daddabarsaa waliif daddabarsaa hundi keessanuu akka sheer naa gootan. Sheer naa godha. Hundi keessan waliin dabarsaa uummata hunda biraan naa gahaati. Namoota akkasiin naaf seentan abdiin guutuu qaba. Nan eegala dubbii kiyya. Dubbii kiyya eegala sheer naa godhaa hunda keessan wal biraan gahaa.
Hiriyoota keessa maras affeera, abboleessa keenya karas nu affeera, namoota immoo dubbii kana fudhatanii deeman affeera hunda biraan akka isin naageessan abdii guutuu qaba. Galatooma irra deebuudhaan ammallee ishee akka isin gootan abdii isin gaafachaa tuman dubbii keennan eegalachuu barbaadetan. Wabillaahi toofiq. Salaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Ashamaa harka fuunee dhaggeeffattoota hordoftoota ilmaan Oromoo fi ilmaan Itoophiyaa hundi keessan nageenya keessan badhaadha. Fayyaa qabdu. Egaa ajandaan guyyaa har'aa deemaa jiru waa'ee obboleessa keenya Abdishaa Aggaaroo yookaan Abdishaa Finfinneeti. Abdishaa Aggaaroo Bashaashaatti dhalatee ganda duwwaa tokko dhalatee guddateedha. Abdishaan egaa akkuma beekamu waa isaa kanarraa hadhaan gadi baasee isiniif himaa jechaadha. Namni na caalaa Abdishaatti siqatee beeku hin jiru. Akka nama tokkootti qaamaan xiqqaadhus nama abbaa jiruuti. Qallina yoo ta'e supheedha. Zarii keenya fayyaadhaaf qallinni kenname. Zariin keenya furdina hin qabu. Qallina qaamaa yoo ta'e zaruma keenya fayyaatu qalluudha. Malee umuriidhaan tarii nama isinirra xiqqoo si ol deddeemuu si danda'a. Nama jireenyas jiraachaa jiru. Nama jireenyas dhaabbatee qabu. Hanga tokko nama bishaan dhugee jiru jechaadha. Waan kana gaafan jedhu jireenya kiyyarraa kaasee adda isinii baasee hin barbaadetan. Tokkoffaa jara keenya viidiyoon Abdishaa jira. Jira. Wanti nuti isin dhossinu jira. 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 Dhugaadha. Godhameera. Ta'eera. Mudatameera. Waraabameeras. Waraabdeettis diqaaltii isin wajjin haasaa ooltee bultus. Haa ta'u. Kun kana viidiyoon sun eenyu waraabee akkamitti waraabame maaliif waraabame adda isinii baasee isin hima. Diqaaltotaaf bakka hin qabu. Garuu kana dura wanti isin beeku qabdan akka isin dheengadda kaleessa dheengadda ijoollee kana akkamitti hamilee jaraa gaddeebisna warra ejjannoo dhugaa qabu kana yoo jarri kun deebi'an namni jala hiriiraa jiru kun deebi'uu danda'a akka isin jettanii akka mootummaatti nuti xiyyeeffatanii deemaa jirtan hin beekna. Kana gaafa jennu dheengadda gaafa mana kiyya nama 9 taatanii baasa tokko keessa teessan dhuftan mootummaa ta'uu kootti akka mataa kootiitti guyyaa gaafa sanaan arge. An baay'ee Dr. Abiy Ahmad oli gaafan ta'e guyyaa gaafa sanaan arge. Maaliif lakka jarri kun sodaa kiyyaafuu anuma tokkittii kootiifuu naqabuudhaaf nama 5 nama 6 ta'anii baasa tokko keessa guutanii deemanii isa jennu argine jechaadha. Kun kana dheengadda gaafa Abdishaa dhaxxanii baddaa keessatti rukutuudhaan reebuudha dhaxxan nama 8 nama 9 taatanii makiinaa tokko keessa gaafa guutanii deemtan argine dhiirummaa nuti qabnu. Baay'ee dhiirummaa nuti qabnu guyyaa gaafa sanaa argine. Sababii kanaatiif isin haala ajjecha simurratti raawwachuu waa hedduu yaaltaniittu. Hin milkooftan baay'ee. Hin milkooftan bilkaa'uu dadhabdan. Tokko kana amana milkaa'uu dadhabdan. Hamma immoo deebitanii akkamitti ijoollee kana hamilee jiraa cabsina. Akkamitti ijoollee kana hamilee keessan gaddeebisna hamilee jira kanaa jettanii waa hedduu yaalaa turtan. Itti milkaa'uu dhabdan. Hamma jettanii viidiyoo kana baay'ee gaafaan viidiyoo kana dhagaa Abdishaan viidiyoo qabaa jennaan ijoolleen biltiqinaa tokko natti himte. Wallaahi laazim dawwalanii Abdishaan ijaazaa bu'ee jennaan dubartiin tokko viidiyoo akka waraabdu maalaa godhu bakka hin kennineefan hin dabarse qo'atan waan oduu namaa dudduubban nan dhaga tarii namni akkuma oduu koo dhaga'u dudduubban nan dhaga. Baay'ee kanas argee ijoollee keenya ijoollee paartii badhaanaa deeggartu keessumattuu ijoolleen warri siyaasa ooftan of eeggannoon deemaa jedhaa gorsaatuman ture. Haa ta'u muudannoon muuxannoon wama jiru tokko nan lafa siikaa waan jiru har'a lafa siikaa otuun dubbatiin duratti kan akka ati bultu akka ati ooltu akka ati ciftu akka ati kaatu eenyu si beeka. Siif bilbilli kun si atee zabu. Etuu waan bilbilli kun afaan baasee dubbatu ta'eeti akka ati itti kurrifachaa bultu akka ati itti waamee qaxa'aa bultu si bilbilli kee kun silaa si teezzaba ture. Si teezzaba baay'ee si teezzaba. Har'a gantuuf yartuun innaata kun afarti bilaabbata. Yartuuf gantuun hamilee namaa boodatti deebisuudhaaf nama kan akkamitti iskeelii si gadi buusna jechuudha. Eetuma ta'e immoo dhiirri waan fedhe yoo godhe hin wallaalu hin fokkisus garuu immoo har'a nama qulqulluu of fakkeessitee diqaalonni ilmaan jirtu gurbaa si Ahmad maalii jettan sana biraan naagaa pilis naaf fidaa gurbaa baay'ee gurbaa guyyaa takka maqaa gurbaa sanaa dhaheen beekuun sittan hima kotta wallaahi hundi haadha keetii kottu sittan hima ila ijoollee rabbiin ashaabanaa dhaadhabsitu wallaahi laazim isa dhugaan sintimu hiccitiin namni ana ofirkaa hin qabne hin jiru warabbal ka'aba warabban ni'ima hiccitiin an ijoolleen ana ofirkaa hin qabne hin jiru anaa shurrubbee isin hadha qalloo hanxaan kuni isin ilaaltan kun halkan sirriitti kanarra ciisetan qaamaan yaadaan barreeffamaan dubbiidhaan bakka 99 galaan bula. Sa'aatiin arrafu sa'aatii 2 qofa rafaan. Sa'aatii 2 qofa rafaan. Akka mataa gooti. Sa'a 2 qofa rafa. Bakka meeqan galaa oola. Sa'a Ameerikaa dhaqeen dubbisa Awurooppaa isa Kanaadaa iccitii namaa ila godhaan bula. Kitaabni seenaa kunooti.
Kana maqaa keessanis waan adda addaa irratti barreeffataa oolee buru. Siigala kan waan hunda irratti galmeeffataa buru. Namni alicitii keessan hin qabne jiru garuu namni dubbatu guyyaa takka dubbatu har'a goota of fakkeessitee yuutuubii kana lagachuudhaaf shurrubbaa gurbaan akkas abdisha obboleessu. Waan ajaa'bu keessaa duraan dursa wanti isinitti beeku akka ati itti bulaa jirtu siif bilbilli kun utuu waan afaan qabaatee dubbatu ta'eetiin hin kurrifata bilbilli kee akka ati itti bulaa jirtu rabbiin sunnaa shaahid gantoota gantuu yartuu fakkii abbaa feete boodan deebistu. Akkasinis maraachaa turtan hin beekna. Akkamitti ijoollee kan hamilee jaraa gadi buusan jettanii viidiyoo bilillee viidiyoo abdishaa viidiyoo shurrubbee viidiyoo ijoollee ejjannoo qabanuu nuu fidaa warra bilxiginnaa gadi baasnee ijoollee kan salphisna jettanii akkasin iyyaa turtan ni beekna waan taaneef. Garuu immoo abbaa fedhe ofii booda kee deebita malee abbaa fedhe foodan deebisa. Obboleessu kan halkan dhiirri keessan dhalaan keessan akka feetaa bultu kan viidiyoon keessan gadi beekan ijoollee bilxiginaati moo kan ijoollee girisaati kana dura keessanuma girisoota. Kana mana dhaamsi akka dhaamsaatti han qabu viidiyoon abdishaa jira jira dhugaadha waraabameera viidiyoon waraabamuu hadha isin argitanii gadi baastan malee baatee 4 baatii 3 duran dhagaye argees nan beekas calliseetu man lafa kaa'e bakka hin kennines dhugaa isinitti himu deema bakka hin kennine ana ijoolleen dawwalee na gaafatanii shurrubbii abdishaan ijaazaa bu'ennaan viidiyoo dubartiin waraabdan jennee la kunis soba bilbila okay jira miti jira. Waan isin ajaa'bu keessaa waan na ajaa'bu keessaa gochi isin gootan hamilee ijoollee kanaa gad deebisnettanii mucaa kana abdishaa liivii dhiiseera viidiyoo sana ofirra galfatanii liivii dhiiseera nu sodaatee dhiisee liivii ofirra qabaatee dhiisee viidiyoon sana akka gallaan dhiisee warri jechaa turtan ni beektan waan jechaa turtan hunda namaa jecha namaa baay'ee waan namni naan jedhu hin beeku namatti duddubbee koo waan koo dhagaa malee waan ta'eef dhugaa xarree adda isinii baasuuf han deemachaa dubbii kana hubadhaa. Viidiyoon jiru kuni qaama ofii yoo agarsiisuu miti waan fedhe godhe abbaan fedhe akka fedhe godhachuu mirga qaba. Dargagummaatti immoo ijoolleen kun abdishaa kan namaan qaamaan beeku nama umuriin naa gadiiti malee namaa ooluu miti. Umurii isaa nama hanga kana jedhee wasaafuu beeku jechaadha. Dhiira fedhinnaa qaba dubartiidha fedhinnaa qabi namni fedhinnaa hin qabne hin jiru addunyaa irratti. Abbaan fedhe fedhinnaa qaba abbaan fedhe simmeetii qaba. Simmeetii keessa gaafa galee waan fedhe godhachuu waan fedhe ta'uu danda'a qaama isaati waan ta'eef. Umurii dargaggummaa keessa jira. Gaafa dargaggummaa keessa namni waan fedhe yaala waan fedhe ta'a. Dargaggummaa keessatti namni waan hin feene waan hin tinnaane hin taane hin jiru. Garuu immoo yoo hamilee mucaa kanaan buufna jettan ofii keessaniif dogongortan galman geessan waan taataniif hamilee mucaa kanaa buusuus hin dandeessan. Mucaan kun nama qaamaan xiqqaa nama sammuu guddaa qabu akkuma barreeffaman fuula feesbuukii irratti mul'isaa ture jechaadha. Qaamaan guddaa nama qaamaan xiqqaa sammuun isaa bal'aa nama umuriidhaan xiqqaa. Nama hin fuune nama fuuchuu hidhee tattaafatu nama warra argachuu hidhee tattaafataa jiru. Kana quba qaamaa qabdan miti garuu immoo wanti isin beekuu qabdanu qaama isaa waraabuun qaama isaa dubartii agarsiisuun mirga isaati akka fedhe godhatee akka fedhe ta'ee dirqama fedhinnaa isaatti waan fedhe godhachuun dirqama isaati garuu ana akka namummaa tokkotti dhaamsa ijoollee laayivii waraabu warra siyaasa oofu kanan qabu kana duras akkan dubbachaa ture gaafa namaa wajjin dubbattan namni nama eenyu wajjin akka dubbattan maxarachaa dubbadha maaliif namni keenya amma yeroo ammaa kana tisiisni tokko yoo sirra buutee jiraatte bakka sana sawwartee quba sitti qabdee poosti gochuu warra yaalu jechaadha. Kanaatiif isin of eeggannoon deema of eeggadhaa deema hanga tokko of eeggannoo godhu garuu immoo ituma of eeggannoo godhamu yoo wanni tokko ta'e wanta akkaaf mudannoodhaaf bakka keenya namni hin mudanne jiru halkan akka itti bultee quba keetiin of yaabaa bultu siif rabbii qe'ee qofa beeka. Bazawee siif rabbiif dukkana qabrii qofa beeka anna tsaadha jettee namatti quban qabaan ooliin akka itti taa'u hin beekamu waan ta'eef. Sigadaa an kana dura simeen ture yaa warreen ijoolleen kana laayivii waraabdan yaa warroonni ijoollee keessumattuu warri siyaasa ooftanu of qulqulleessaa deema naamusa keessan eeggachaa deema nama wajjin immoo yoo viidiyoo tokko yoo waan takka isin kofalchiisu tokko qabaattani nama wajjin baatanii haasa'e namni kun gaafa iccitii keessan baasuudha isin salphisuu deeman jedhaa ture kun dhugaa jiru gaafa immoo jarri kun viidiyoo ijoollee warra murannoo akkanaa bilxiginnaa keessaa qabanu viidiyoo jaraa birrii 2,000 birrii 3,000 binna nu barbaada gaafa jedhan sana dhaga'een ture nam beeka waan ta'eef kana qubaa babdum kanaaf dargaggummaa keessatti namni waan fedhe keessa seena waan fedhe godha waan fedhe ta'a. Soba dubbiin kun yoo soba jettan warri dargaggeessaan gammaa umurii dargaggummaa keessa jirtan ni beektan. Mucaan kun dargaggeessa fedhinnaa keessa galuu danda'a. Viidiyoo waraabe dhugaadha ta'e dukkana keessa ofii teessee handongora isaa bakka itti qabe ofii isiin dukkana keessa gaafa teessee haasoftu inni maaf itti bahee waan akkasii godheesiidha wajjin haasa'aadha. Dubartiidha wanni kun wanti godhe kun dhiiraa miti dubartuma godhe. Dubartiin kun immoo
wanti kun akka viidiyoon kun kan gadi ba'u godhe een gadda nu arrabse shurrubbee abdishaan nu arrabse jettanii warri wuxxifataa turtanii isintu gadi baasa gantoota ofii keetii maqaa badda malee wanta gochuu dandeessu. As deebina immoo gara biraatti. Gaafa as deebinu wanti ani isinitti hubachuu barbaadu wanti ani isiniin jechuu barbaadu akka ati itti bultee ooltu kan sii beeku bilbila kee rabbiif uumaa kee qofa tokkicha. Akka rabbiif bilbila kee qofa hadha nama naxaa of fakkeessu jettee akka feetaan oolin. Of beeki yaa dubartii atis of gaafadhu yaa dhiira atis of gaafadhu warra kaayirootiin immoo nan dhufa guyyaa qopheeffadhe warra kaayiroo tokko tokkoona wallaahi billaahi galmee keessan xafadhee tokko tokkoon of dura qaabadhe jiracha isiniifan dhufa rakkoon qabu kun akkuma kanatti taa'u. Kun kan kanaatiif wanti isin beekuu qabdanu wanti laayivii irra jira boodan si dawwala mootii. Ayyeen. Okay. Mudannoo mudatamee darbeera viidiyoon waraabamee darbeera wanti ta'ee darbeera min garuu akka abdiishaatiif dogongora keeti wantan jedhee sitti himachuu barbaadu obboleessa koo. Kanan si kabaju kanan si jaaladhu. By the way, haddi kanas walitti dhufeenya sin qabnu. Walitti dhufeenya saasaa sin qabnu. Wanti an akka namummaatti si kadhadhu dogongorree ati goote kallattii laayivii irratti baatee qaama kee mul'isuun haasa shame you. Hin mul'isin waan akkanaa godhin. Miira keessa seentee waan akkanaa qaama kee baatee mul'isin. Wanti godhame darbemi. Eenyuuf eenyu abbaa siitiif reer kanatti baatee qaama kee mul'isi. Gaafa sana nama sodaa miti. Garuu rabbiin sodaadhu. Sodaa namaatiif miti. Qaama kee baaftee Facebook irra live irratti wanti na qaanfachiise waan kana dubbachuu hin barbaanne wallahi laazim sila dubbadhee dhufee seenee dubbadhee achumaan haqee bahee jechaadha irraa. Haqee tan irra keessaa bahe sababii an haqee keessaa bahe waan kana dubbachuu taraa akkanaa keessa dhaabbadhee dubbachuu nan barbaachisu waan ta'eef. Garuu immoo wanti isin beekuu qabdanu qaama kee dhaabbattee Facebook live irratti qaama kee ilaa kunoo tettee shame you shame. Hin godhin waan akkasii miira keessa uummanni kun maal barbaada miira keessa galchee akkati waan takka keessa galtee kaatuuf si barbaada waan ta'eef. Miira keessa hin galin shame you miira keessa hin galin please miira keessa gaafa galtee qaama kee qullaa dhaabbattee of mul'isuu dandeessa. Hin godhin waan akkanaa maaliif gaafa kana jennu nama sodaa dhiisiif miti. Gaafa namni dhalatu qaama qullaa dhalate wanta kana nama sodaachuun hin jiru garuu immoo of satar leenni uffanni kun wanti inni qalqameef sataruudhaaf. Dhugaadha duraan fedhinnaa keessa galtee waan adda addaa hojjettee darfattee taa'ame namni mudannoo hin qabne hin jiru abbaa fitaanaan. Abbaa feetaanaan namni mudannoo hin qabne waa biraa dubbachuu miti bar dubbii fixee bar. Akka ati itti bultu siif bilbilli kee kun rabbiin si haa beeku jechuu barbaadan. Bilbilli keetiif ati walaa beekaa. Isin galaa. Kanaafi wanti itti beekuu qabdu obboleessa koo abdiisha kanaan si kabaju kanaan si jaalladhu. Namoota keenya wanti rakkoo ta'u maali beektani keessumattuu amanatu ijoolleen badhaadhinaa kun hedduminaan walitti dhufeenya hin qabnu. Hedduminaan waliin keessumees hedduminaan waliin kabajnu. Hedduminaan walitti dhufeenya hin qabnu. Maaliif walitti dhufeenya hin qabne? Waliin amannu. Akkuma warra qondaaltota mootummaa keessa jiru. Nutis mootummaa bar. Mootummaan adda warri mootummaa ta'e kun bakka tokkoon dhufee bakka tokkoon walitti hin dubbatu beektan miti kan. Harinuu yaada ofii ibsata malee. Maaliif gaafa wayii iccituma ofii gadi baasee yaasaa deema waan ta'eef. An akka mataa kooti namni dhufee na dubbisuurra namni dhufee na wajjin haasa'uurra achitti bakka itti keessummeessee dhiisuun naaf fo'adha. Maaliif nama ofitti butuun jaalladhu garaa fayyaan ofitti haala koo keessa amala koo keessatti. An ofii kooti akka kooti mootummaa bakka mootummaadha oole an akka mataa kooti. Anti dura of eeguun kooyyuu an beeke akka gaafa siyaasa baanee dubbannu ofii keenyaas mootummaa biyya bulchu ta'a mootummaa biyya bulchus deeggaraa eegduullee ofii keenyaaf of eegaa eegduullee ofii keenyaaf ofii taane jechaadha. Kana beektu mootummaan eegduudhaan biyya bulcha miti nuti immoo ofii keenyaaf mootummaa deeggarra ofii keenyaaf eedduu ofii of godhanna ofii keenyaaf siyaasa keenya qopheeffanna akka sanaan deemna waan taaneef. Kanaafi dhaamsaan qabu hamilee namaatiif jecha ummanni kun akka miira keessa galuuf jecha waan kana hojjetaa jira waan ta'eef miira keessa galtee qaama kee guutuu dirree Facebook irratti nagadhee mul'isin kun doongoraa achiin jechuu barbaadatan. Kanaaf obboleessa koo hedduu dubbachuun barbaadu waan akkana irraani taraa akkanaa keessa baanee raqaata waggaa meeqa dura bira kunnirra waan akkana gaddeebinee qaama dhalaa qaama dhiiraa wallaahi billaahi qaama qaamtii dhiiraa qaamtii dhalaa viidiyoon 70 ol na bira gahu jira wallaahi laazim amantus amanuu baattus waan akkanaa bira dabarfanneera garuu waan akkanaa bira dabarfanne shame you
waan akkanaan dubbachuudha bakka itti gaafatamaa qaama murteessi qaama qaama dhiira saalaati mitiyan dabarfadhe maqaa moggaafanne akkas dinne dubbanne daba garuu immoo viidiyoo koo kana immoo uummata hunda biraan naa ga'a rabbiif bismillahir rahmanir rahim rahamadaana dhufaaru kanaan rabbiin ittiin sin gahin rahamadaana dhufaaruuf guyyaa 25 hafe nama sagalee koo kana dhagahee viidiyoo mucaa kanaa dirree feesbuuk ofirratti poosti godhe sheer goote rabbiin rahamadaana dhufaaru kanaan ittiin sin gahin viidiyoo mucaa kana irra deebiitan yaa rabbi yoon guyyaa takka siif soomanuu deemaa jiraadhe viidiyoo mucaa kana hamilee mucaa kana gadi buusne jettanii namni viidiyoo mucaa kana dirree feesbuukaa irratti etuu of jala poosti gootee yoo jiraatte yoo hin kaasin taate rabbiin humni kan isaati dandeettiin kan isaati rahamadaana dhufaaru kanaan ittiin sin gahin mudatameera mudannoo ta'e kaasi of jala hin barbaachisu hamilee waliin cabsina hamilee waliin buusina abadan hin barbaachisu warri immoo sagalee koo dhageessee rabbiin gurra sii kennaan callistee dhageesse warra sheer of jala godhe kanaan yoo bira hin gahin ta'e rabbiin sillee rahamadaana dhufaaru ittiin sin gahin kanuma wanta biraa jedhamu tura rabbiin rahamadaana dhufaaru sin gahin warra dhagahee sagalee koo sheer gochuu des warra immoo of jala feesbuuk ofii jala sheer godhes rahamadaana dhufaaruun yoo rabbiin akka nagaan ittiin si ga'u barbaadde of jalaa kaas waan sheer goote kana namni hariinuu mudannoo qaba namni mudannoo hin qabne hin jiru namni mudannoo hin qabne hin jiru mudatee darbeera khalaas mucaan immoo akka aarsitanii akka inni miira keessa galee waan addaa ta'u hin godhina kanaaf viidiyoo kana of jalaa kaasi yoo rabbiin rahamadaana dhufaaruun nagaan na haa ga'u jette viidiyoo kana yoo of jala sheer goote jiraatte kaasi yoo immoo hin kaasu jette rabbiin balaa keessatti taabuu samaa dhagaaraa gadi kun dhugaadhuma jiru ishee kana amana kanaaf obboleewwan koo pilis rabbii keessan dukkana qabiru sodaadhaati viidiyoo kana of jalaa kaasa mucaa kana miira keessa galchitan akka inni qaama ofii maal shemiyu ogguunni dirree feesbuuk irra bahee sila qaama ofii itti mul'isu shemis hin qabu an baay'ee waan kanarraa dubbachuun barbaane ture eegin laayivii isaa ilaalee akka inni qaama ofii bahee mul'isu sana ogguun arge an akka kootti waay ni qaanfadha maaliif nama hin qaanfadhu baay'ee namaaf miti an namaa yoo ta'an muka yennaan dhaabbadhee isin agarsiisuu danda'a namaaf miti garuu miti beeka garuu immoo wanti isin beeku qabdanu rabbiin saalfachuu qabna hanga tokko namni kun of sataruun keenya dirqama bara huccuun maaliif qalqame bar namni kun utuu akka waan bineensa ta'e huccuu kan ofirraa baasee deeme ta'e maraataa waan akka nama jibbisiis rifeensa ofirraa hin qabu mulxuxxaan kun utuu huccuu baasee waan nama deemu ta'eeti wallaahi laazim ummanni nama jalaa baqatee dhuma kanaaf dhaamsi koo warri viidiyoo mucaa kanaa of jala feesbuuk keessan jalaa qabdan yoo rabbiin nagaan soomana dhufaaruun na haa ga'u jette of jalaa kaasi yoo immoo didde humni kan rabbiiti rahamadaana dhufaaruun nagaan ittiin sin gahin kana inni biraa immoo warri immoo viidiyoo sagalee koo kan dhageessanii warra viidiyoo of jalatti sheer godhe biraan hin geenye rahamadaana dhufaaruun nagaan sin gahin kanaaf sheer nu godhaa ummata kana biraan gahaati viidiyoon kun akka ga'u nu taasisaa akka kaafamu nu taasisaa mudatameera mudannoon darbeera bazawe namoonni hedduun akka hamileen cabuuf warri poosti gootan warri waan addaa gootan jirtu an bazawe waan akkanarra dubbachuu bira darfadheeran jiru ammoo taraa akkanaa keessan dhaabbatu taraa muxxeef taraa qaamaa bira dhaabbachuun koo sheemiyuu ammoo hin qabu waan akkanaati garuu warra kaayirootiif nan dhufa warra kaayiroo immoo guyyaa haadha ishee tokkoon qopheeffadhee dhufan namaa miti kun kana ulfaadha galatooma akka ati itti bultu immoo bilbilikee rabbi na beekachuu barbaadatan wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ammoo kana isin dubbadha taankii galatooma